amma hiriyaati yasamaarkitu tanaamma ijoolli dabalamne baatii sagali garuu duraan namni guyyaa tokko dhufee ilmaan kannarraa fuudhee siifuu haara galfadhu sa'aatii sila nama na barbaachisu san waggaa lama guutuu ani fabuma kiyyaa ofii shaawar seensisa ofii waa mara godhaaf an opiraasoon kamsaa jumaa galgala godhadhee sabtii bahee ofii kiyyaa ka'ee nyaata isaanii dalaga akkasitti mudhii kiyyee hidhadhee jilbeenfadhee shaawarii isaan seensisa jilbeenfadhee tan waan hunda isaanii gochaa ture maaliifi yoo an harka kenne ani namumaa naman waan abbaayyuutti nama tokko naman waan ilmaan kiyya waan namni ilmoo kiyya argitee na jalaa miidhookaan ammoo waan isaan baay'ataniif meebi namni ilmaan kiyya waa wayii irra kaa'uu danda'a waan jedhu ofii kiyya afaniniyyuu tattaafadha kadhiini akkasitti narraa yaa'u kiniini kiyya liqimsee qorsa kiyya madaa kiyya dibadhe nyaata ka'ee godha akkanatti ilaali mudhii kiyya hidhadhe wallahi ka sibiilli yeroo ani ibidda bira dhaabadhu keessaan qaama kiyya na gubu jechuudha warabbal kaaba an akka xabiitti miti kan hin asiin gahan garuu ani yeroo hunda yeroo seenaa namni yoo seenaa ilmaan kiyyaa natti haasa'u natti tola maaliifi waan an keessa dabarsisan waan of beeku osoo akka kiyyaatti guyyaadhaan wanti an keessa dabarsisuun naa waraabamee naa kaayamuu qabaayyuu bor ilmaan kiyyatti agarsiisuudhaaf inna alhamdulillahi rabbil alamin garuu rabbi nagas na jaalatu qabaachuun kiyyaanaaf waan hunda caalaadha maaliifi ilmaan kan korratti na hambisuun isaa guyyaa 15 guyyaa 20 gaafaan waa nyaannetu jira beeytee wallahi ka rabbi na argu juusii dhuma qofa xiqqoo isii akkasi dhugee qorsa liqimseetan irra beeytee baatii 4 immoo baatii 5 cinaachan ciisuu barinuman taa'ee oolee bula malee inna bicha alhamdulillahi rabbil alamin wanti hin darbin hin jiru ammallee rabbiin nu ajiraachis akkasuma ammoo hordoftoota kiyyallee oromoo sababa laana cinaa dhaabbatanii asiif na gargaaruun isaaniitu yoo anaaf waan guddaadha beeyte isaantu akka ilmaan kiyya irratti hafu na godhe waan ta'eef rabbiin jeezaa isaanii jennataan hadeebisuuf jedha hunda isaaniitu abad namni ulaa sitti jiru obboleetti tiyya addunyaa natti hin beekne takaabaa takibbaa tadhaa tabahaa karaa hin beekne mana kiyyaasen akkuma karaa isiin hin niyyanne dhuftee obboleetti tiyya birrii 15,000 jalman tanaa galcha jette tana wallahi ilma tanaa wali rabbi siyaa kennu waan ati yaadde yoo qabaatte rabbiin siyaa guddisu yoo hin qabne ammoo ilmaan tana caaltu ilmaan tanaa wali rabbiin siyaa kennu rabbiin barakaa siyaa kennu wallahi sifu keessaan dubbis ishee gizee hunda yaani sijalaan hordofa gasti kan kee seenee si argachuun dandeenyeen ture addama alhamdulillah si argachuu kootiif baay'ee tokko nafitti gammada innaa kanaafiyyuu inshaallah si cinaa jirraa si bira badii balleessee usirraa fagaatee malee si madditti fiduu maal moo allah qiyaamaa bu'aan qiyaamaa wallahi waan akkasiin jiru dubartii silkii dubartii irratti miskool yoo ta'u ninjuru waan akkasiin argeefes aamin jettee fudhachuunis hinjiru inni illeen onnee akkasii san hin qabu maaliif jennaan hin godhu aadaa keessas wanta akkasii hin jiru dubartii biraa deemee dubbisee osoo jaartii qabu biyyi guutuun Harargee keessatti gandi guutuun akka qaanyitti ilaalama jechuudha akka qaanyitti. No, wanno minjiramiti arsi jechuudha akka arsiitti adiyyoo fuudhee irra caalaa wanni isiin itti seef gootu ijoollee ofii guddisuu ilmoo ofii guddisuu irra seef gootu. Fuudhee miti inni fuudhe jettee ilmoo ofii hin gattu. Ilmoo ofii guddifatte teettee bas hajaa irra hin kaayattu. Ammallee fuudhe jettee hin jibbitu. Inni fuudhee jira kalaas narraa bahe jettee hin jibbitu. Abdii irraa hin kutattuyyuu inuma dhufa jettee karaa eedditeette. Ima dhufa jettee karaa eeddi. Malee dhiiftullee ammallee deetee baatee jaarsummaa maalii waan akkasii sun hin jiru. Bakka jala laallattu bakka hin sodaatti ni kabajiiti. Duba hundamoo tokko. Walaa hundumaa akkasi gariin baatee amma itti fuutiyyu. Fuudhi jettee hangaruu du'ee bada malee abbaa manaa kiyyatti hin fuudhu inshaallah. Takka garuu waan goote beektaa maal goote si fakkaate jaafe ilaal itti fuutee fuudhi jetteen fuudhu malee jedhee inni didee jennaan fuudhii jetteen. Gaafa kaan ni fuudhee gizee hamoomonni intala garraa sanii fuudhanii shaak godhaatiin gubbaa sanii ummanni gadi qajeelu gooroo irra gooddatu jira gooddarra ummanni gadi qajeelu hamummota isiin asii ilaal hoomachuma adii kanatu afaan hin garagalii lafa dhoofte
Idaa nutu gara idaa achi gara galeeree isii gaggabduu sireedhaan baadhatanii futanii. Angaruu du'ee bada malee du'ee sireeti achi fuudha malee inni hima fuudhu. Rakkoo. Yoo fuudhu barbaade halqee xiyyaan alatti bahee fuudha bakka barbaadetti haa fuudhu. Anarraa fagaatee bakka biraatitti haa fuudhu. Yookaan ammoo irraa fagaadhee ijoollee xiyya guddifadha. Amiin jaanii fudhatu. Akka kan arginetti ginama balbala san jala isa argaa osoo takkaa miti 50 fuudhee garaa irraan kutaa. Garuu akkamiin lamaa sadii fuudha gabbara guddaa san kafaleetuma ammas lamaa sadii fuudha. Lafa biyyee nyaatee oorruu keessa bulee qotaa garbuu kuntaala 8 kuntaala 9 10 15 fagariidha. Horii horsiisa karmaan fuudha deeme. Okay, akkuma isii gabbaree fuudhe sanitti maallaqa akkuma sanitti immoo kajaartii lammeeffatu immoo akkasitti gabbareen fuudhu immoo akkam. Akkasuma gabbaree fuudha wallaa. Akkuma sanitti gabbaree biyyee nyaatee akkasuma fuudha. Akkasuma. Amma fakkeenyaaf arsiitti dubartiin dirqama akkasitti gabbaramtu malee hin kennamtumi. Gabbaramtu malee hin kennamtu. Garuu talammaffaa sandiqoo. Akkasitti gabbaree fuudhuu fi yoo sadii irratti fuudhee zimma jettee miti moo aadaa? Gabbaree fi miti jechuun dubartiin arsiidhaa maali beektaa? Waan heerumtee kaatee baate jedhu kana dibti. Gursummeetti ka jedha wayiitu jira kaakunoo yoo siinqee haadhaaf abba galteellee arrabsan tokko gursummeetti ebeluu jedhan takka. Yoo achitti isa hiitellee gursummeetti ebeluu waan akka muuxallaga maal jedha. Arraba san diddaaf jecha waan inni godhe san hunda aamiin jettee teetti. Gursummeetti jechuun afaan argisiisa harmallaa jechuudha. Harmallaa jecha jettu san hin feetu duutee baddi malee. Gursummeetti jechuun irra yoo duuba san hin sibiilatti dirte fila. Heerumanii bahuun bishaan ulfaata dhugaa. Waan san hin feetu heerumtee bahuu waan jettu san hin feetu. Sabiin jecha aamiin jettee waan abbaan Jamaal galeen hunda ishii jettee tumateetti inni eegaa dukkana. Bar dhiirtee arsiituun bar hanga jilbaan lafa qabatee jilba kanaan lafarra deemutti illee bar waa'ee mafuudha utuma yaadu bar qalbii irra garagalchanii itti cufanii ba. Jaannata keessatti fuudhu azaaba keessatti fuudhuun oolu azaabaaf jaannata keessatti illee mafuudha na fakkaata. Osoo gabbaanii egaa jalaatti qoratanii jedhanii dhiirtee arsii mafuudha. Ana maka Harargee kanan naa ta'e takka fuudhe taanaan Gabbara nama afurii gabbaree si hafuudhu jedhaan koomentiidha. takka fuudhe taanaan akka kiristaanaati bara Harargeen. Amma amantii kiristaanaa keessatti dubartii lama fuudhuun hin jirtu. Sabalala akkasuma fakkaate. Takkuma fuudhanii. Harargeen akkasi amma Harargeen takka fuudhe taanaan kalaas takkuma fuudhee jiraata. Yoo si hiikellee xaaxaan qabu deemtee kabiraa waliin jiraattaa si gelallaan. Amma kaanitii bar gasi dhiisee yoo dhufee kabiraatu si fuudhe hin gallima guyyaa takkaati bakkuma takka dha'ee wal gombisa. Gombisa. Yoo biyyaa baatee akka wallaggaaf arsii kanatti akka wallaggaaf wannoo kana arsiif jimmaa kana yoo heerumte malee ganda takkeessa heerumtee hin jiraanne. Ati dhugee deemaa bara. Angin ammoo sargii nama jaaladhee tokko hin naqu akkam. Xaaxaan qabanii booda. Hin dhattaat. Walii san booda innis yaadni isaa kabraa isin yaadni isi kabraa tumuu eega fuudhe yoo gaadhe dhiira hinaafuu fi dhiira ni jira miti rakkoo biraatiin faa osoo isin fedhiin faa fa'i wanni jee qofa jalaa nafne malee yoo fedhinnaadhaan walii kan warrakkisuun hin jiru. An fedhi maanna hiikayyoo akka waan nama du'ee kanatti dagadhee zarmaa zarii isaa hundarraa waa hundarraa fagaadhee nagaan jiraadha malee na hiikeyyoo ani sargii isaa sargii kiyya waa maasanu.
Harargeetti amma sirriitti fuudhee bar akka nama laal badii nama ajjeese tokko si dheessaa bara. Man bakka asini fagaata bikka mana sanatti hin dhiyaatu bikka ganda sanatti hin dhiyaatu. Namni fagaatu hedduu fagaata gisee lammaffaa sirriitti fuudhees yaadees jechuudha. Malee akkatti fidee mana maal moo ka fuudheef mana sammuun isaa akka fayyaa hin qabnetti fudhatama malee hin jiru akkas fidee mana galchuun. Barbaree sodaata manarraa faga. Jireenya ofii fedha. Wallahi fuudhee mana fiduu wayyoo. Lubbuun qaaliidha. Wallahi. Wallahi mana yoo fidde dubartiin arginu maan jaartii biraa mana fida wallahi lameenu qabdee walirratti jechuudha. Laal hashara qobboo gooti isaan lameenu jechuudha. Gandatti yaamtee biyyatti yaamtee jechuudha. Eettee safaata akka nama waam laal zinaarratti qabdee takka iyyiti bar mana fidaan wallahi jaartii isaa qat madoo shaayinafu ableen ammas gisee dubartii waa darbatu nu biratti waan filatan makarta fe'a yoo arkites makarta fe'a ablee yoo tikis ablee si darbit eega adda si baaste booda yaadatti waan isiin si goote akkana godhee fa'aa itti yaadatti mana fideemu wallahi anuu dhiisu makarta fe'a.